Attam jirtu nagaa keessanii baga nagaan dhuftanii gara chaanaalii koo gahaarra kan hojjennu daabboo itittuudhaanii yookiin ittoodhaanii kan hojjetamu daabboo kana fakkaatu kan baay'ee mi'aawu isa hojjenna. Ituu gara jiruu isaatii ittuu hin deemin dursa garuu warra jalqaba dhuftanii yoo jiraattanii sabskraayibii akka gootanii kabajaan isiniin gaafadha. Erga sabskraayibii erga gootanii booddee immoo mallattoo notifikashinii tuqxanii viidiyoo haaraa si'an gadhiisoo akka dafii isinitti qaqqabu gochuu hin dandeessu. Warri na wajjin turtanis baga nagaan dhuftanii laayik sheer kan naa gootanii hundumti keessanii hedduu galatooma. Egaa akka argitanitti wanta na barbaachisu asitti qopheessee dhiyeesseera. Egaa kan na barbaachisu daakuu furnoo kubbaayyaa lamaan qaba. Damman fayyadamaani sukkaara fayyadamuun barbaadu. Sukkaara feetu taanaan sukkaaratti naqachuu hin dandeessu. As immoo ashaboo fal'aana shaayii tokko, beeking soodaa fal'aana shaayii tokko, beeking paawudarii fal'aana shaayii tokko, isa sadansaa wal bukkee kaayeen qaba. Akkasumas shee itittuu yookiin ittoo akka loqoda shawaatti isa shee xixinnoo shee snaakiidhaaf akka maksasiidhaaf kan gurguramanii isaan sadiin qaba. Egaa strawberry'n bitanii isa fleevarii strawberry qabu. Akkasumas killee yookiin hanqaaquun lamaan fayyadama. Akkasumas vanilla extract nan fayyadama. Fal'aana shaayii tokko fayyadama. Amma gara jiru isaatti hin deema. Killee yookiin hanqaaquu yookiin buuphaa lama nan cabsa. Egaa maashinii hin qaba. Maashiniidhaan hin bukeessa. Egaa harkaanis bukeessuu hin dandeessu. Shee hanqaaquutti rukutanii isaanis godhachuu hin dandeessu. Shee hand mixture ishees qabdu taanaan isaanis godhachuu hin dandeessu. Erga killee lama cabsee erga ittiin godhee booddee itittuu yookiin ittoo koo shee snaakiidhaaf qopheessanii strawberry'n bitee isa fleevarii strawberry'n bitee sadan shee baneetanii isas waliin hin makaa hanqaaquu wajjin waliin hin makaa. Isa booddee gaanii sukkaara naquu hin barbaadu isiniin jedheera. Garuu sukkaara hin feetu taanaanii yoo akka baay'ee mi'aawuu barbaaddani kubbaayyaa tokko akka badaa immoo akka mi'aan yoo barbaadan immoo walakkaa kubbaayyaa walakkaa ani egaa dammatti hin godha. Egaa damma kubbaayyaa walakkaatti hin godhe ani wanta mi'aawuu baay'ee hin jaalladhu. Kanaafi kubbaayyaa walakkaa duwwaatti hin godhe. Isa booddee vanilla extractii itti naqaa. Fal'aana shaayii tokkotti godhee.
Sabooddee egaa mashinii kootiinii egaa ittuu daakuu fi beeking powder, beeking soodaa faatu itti naqin dura wajjinii sirriitti waliin hin makaa. Mashinii kootiinii egaa intina daddabalaa maayinni humna isaa daddabalaa humna xinnoodhaan jalqabee humna isaa daddabalaa egaa sirrumatti nan bulleessaa yookiin nan bukeessaa yookiin nan rukutaa. Egaa akkasii lasiniin jedhetti egaa sirriitti wal makuu qabna. Dhaqee booddee daabboo keenya akkana jalaan balleessine kanaafi humna xinnoodhaan jalqabee humna isaa daddabalaa egaa akka argitanitti akkas godheera. Isa booddee daakuu fi beeking soodaa, beeking powder fi ashaboo naqeetanii amma nan bukeessaa jechuudha. Wajjin immoo daakuudha wajjin immoo nan bukeessaa. Sila itittuu faa maalii faa sirriitti rukuteen qopheesse jechuudha. Amma gaa wal makuuni badaa nu rakkisu. Maashiniidhaan goona kanaafi already wanta tigalu already wanta sirriitti rukunnee fi amma inni kuni dafee nu bullaa jechuudha. Egaa akkuma sila sinin jedhetti humna xinnoodhaan jalqabee egaa humna isaa daddabalaa nan sukkuumaani. Egaa gidduutti immoo egaa qarqara isaa sirriitti egaa maashiniidhaan miti akka harkaatti hin ta'u. Kanaafi qarqara isaa hafee akkas godheetanii qulqulleessaa deebisee immoo nan bukeessa. Tole egaa amma bukaa'ee dhumeera. Isa booddee sahanii ovenii keessan gashuu dhadhaan dibaanii. Dhadhaa yookiin zayitii isa afarsamu isa oil spray yoo qabaattan isas godhachuu hin dandeessu. Egaa isa booddee bukookoo irraan godhaa. Ovenii koo immoo faaraanaayitiidhaanii 350 irra godhee ho'iseera. Digirii seentigireediidhaan immoo 175. So ho'iseera achi keessaa akkas qixeesseetanii daqiiqaa 45 fi nan bisheessa. Tole egaa daqiiqaa 45 fi ergan bisheessee booddee kunootii akkasii beera. Egaa sahanitti nan galagashaa. Qarqara isaa irraa soofeetanii akka dafee naa gadhiisuu fi egaa dhadhaa dibne irraa kanaaf hin gadhiisaa. Kunootii egaa daabboo bareedaa
tolchineerra kunooti kana fakkaataa mureetani immoo egaa irraa qammasitanii isinitti hima. Tole gamma qammasii isinitti hima. Wow, baay'ee mi'aawaa laafaadha. Egaa hin jaallattu jedhee nan abdadha. Jaallattan immoo nama gara biraaf hin fayyada jettanii sheerii godhaa, laayikii godhaa, sabskiraaybii godhaa. Viidiyoo itti aanutti immoo ammoo nagarru ulfaadha. Bye.